Irreefi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti jabeessuun bakkoota adda addaatti diina du'aaf madoon adabaa jira. Ganamaarraa adoolessa 8/2024 godina lixa Wallaggaa aanaa Boojii Dirmajjii magaalaa Biilaa fi Boojii Coqorsaa magaalaa Fiigaa keessatti abdii fi gaaddisni Oromoo waraana maafiyaa PP irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun du'aaf madoon adabuun meeshaalee irraa hiikee jira. Tarkaanfii gootichi magaalaa Biilaa waraana aanichaa irratti taasiseen kanneen ajjeefaman 10 ol kaafachuun madoo 10 ol hospitaala galchanii jiru. Aanaa Boojii Coqorsaa magaalaa Fiigaa keessatti tarkaanfii fudhatameen waraanni Abiy Ahimad miidhamtee jirti. Waraanni Boojii Coqorsaa magaalaa Fiigaa irraa gara Biilaatti osoo deemaa jirtu woboon haleellaa irratti taasisuun 5 ajjeese hedduu madoon adabee qawwee akaamaa 3 fi hidhannoo 3 waliin irraa hiikuun of duuba deebiseera. Guyyaa kaleessaa adoolessa 7 lixa Shaggar aanaa Meettaa Walqixxee magaalaa Minaaree keessatti woboon tarkaanfii fudhateen tika bilchiginnaa du'aan adabee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufaa. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoo. Godini Abba Booraa Haanaallee magaalaa Guree saamichi jiraatutti irra raawwatamu wal qabatee hawaasni komee qaban ibsatan jaalkenna sabaa waan qindeeffate qaba. Diinagdeen empaayerattiin wayita kuftee jirtutti murne baltsiginnaa damdamatee dhaabbachuuf fallina ni qabu saamicha qofa jechuun tarsiimoo saamichaa baafatee kaabinoota fi waraana isaaf amanamoo ta'an filee humna hawaasaa oliitti saamicha raawwachiisaa jira. Guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 8/2024 godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa magaalaa Goree keessatti ergamtoonni sirnichaa uummata irraa gatiin jimaa kiloogiraama 1 qarshii 10 kan ture yeroo uma tokkotti qarshii 25 galchuun dirqiin irraa funaanaa turu jiraatan bakkichaa tokko ONM'tti hime. Uummanni jimaa isaanii fuudhanii gabaa geessan kunniinis haala kanaan gurgurachuun isaanii waan isaan miidhuuf isaanumaaf hojjanna jechuun miira aariin sagalee isaanii dhaggeessifachaa turus dabaluun ibsaniiru. Akka jiraatan kun jedhetti miiruma aariitu hawaasa akkas godhe malee biyya dimokiraasiin hin jirree fi ifaan ifatti uummanni akka saamamuuf olirraa ajaja kennameef eenyutti iyyatu imimmaan haadha hiyyeessaa qoorsuuf falli tokkichi sirnicha irratti qabsoo geggeessuun hundeen buqqisuu qofa jechuun yaada isaa ibsate. Godilli Shaggar aanaa Meettaa Walqixxee waraanni Impaayera Itoophiyaa uummata irra saamichaaf gudeeddii raawwate jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Murni afaaniin nagaa labsaa ifaa ifatti immoo gara jabeenyaan hawaasa nagaa irratti duula duguuggaa sanyii labsuun olaantummaa abbaa irrummaa isaa ifatti mul'isee dararaa hamaa uummata irraan ga'aa jiru bilchiginnaan godina lixa Shaggar aanaa Meettaa Walqixxeetti uummata irratti saamichaa fi gudeeddii raawwachuun himameera. Gaafa adoolessa 2024 ganda Baqoo Jallisaa jedhamu keessatti loltoonni Abiy Ahimad kanneen raayyaa ittisa Impaayeratti jedhaman gocha hawaasa Oromoo keessatti qaanessaa fi ciiggaasisaa ta'e namoota maqaan isaanii Ayyalee Abdiisaa shamarree ganna 12 kan taate Adde Qabbanuu Guutaa fi Adde Zannabuu Abbabaa ganna 52 kan ta'an irratti gudeeddii gara jabeenyaa fi gocha safuu hawaasichaa cabsee fi gurraan dhaga'uufillee nama suukanneessu irratti raawwachuun barameera. Afaan qawwee gargaaramuun hawaasa meeshaa maleessa dararanii karaa guuttachuu kan baran loltoonni sirnichaa gaafuma adoolessa 2 namoota maqaan isaanii Mootii Roobii, Tamaa Baalchaa, Tolaa Alamuu, Tamiree Xaafaa, Addunyaa Masqalaa, Irkoo Daadhii, Shambal Nagaasaa, Shallamaa Hirphaa fi Dinquu Dhugumaa kan jedhaman jalaa shonkoraa isaanii torban hedduuf itti duuluun ooyiruu isaanii duwwaatti hambisanii jiraachuu jiraattonni gandichaa himan. Dabalataanis achuma gandichatti maallaqa hedduu uummatarraa humnaan saamanii jiru. Namoota qarshiin jalaa saamame maqaan isaanii Kaffalaa Garramaa jalaa qarshii 4,000, Birroo Gootee jalaa qarshii 36,000, Geetaachoo Raggaasaa jalaa qarshii 5,000 jalaa saamanii jiraachuun maddeen keenya itti dabaluun ibsaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Sulul Fincaa qonnaan bultoonni waraana faashistii PP Obroo akka hin dhorkamuun himame.
dabalat qabna. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Sulul Fincaa naannoo warshaa sukkaaraa jiran waraan goleessa piippiin hojii qonnaa baane akka hin dalagneef ugguramuun hiraarfamaa jiraachuu dubbatu. Dararaaf doorsisni jabaan jiraattota godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Sulul Fincaa jabaachuun kan himamu yoo ta'u namni kamuu bakka hojii isaatti argamnaan rasaasaan rukutamee akka murteen gari badii bilchiginnaan irra darbee jiraachuu ibsu. Addattuu maatiin qabsaa'ota ilmaan isaanii waraan bilisummaa Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo keessa jiran gochoota gara jabummaa adda addaa waraanii faasistii piippii irra fudhachaa kan jiru yoo ta'u namoota kan irra darara jabeessuun lageen keessa re'anii qabu reebichi irra raawwachuu hidhuuf qa'ee jala barbadeessuu raawwachaa jiru. Namoonni lakkoofsaan hedduu ta'anis qa'eef qabeenyi isaanii irra buqqaa'uun walumaa gala jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa waqtii oomish midhaanii darara argaa jiraniin haalii egeree maatii isaanii yaaddeessa ta'uu warraa biyyoolessa Oromiyaa fi yaadi isaanii qoodan. Godina Jimmaatti hawaasni biqiltuu baargamoo heektaar tokko qarshii 25 akka kaffal dirqamsiifamuun dhaga'ame. Jaalbilisa sabaa waan qindeeffatti qaba. Aanaa Sakkaa Coqorsaa Gandootaa hundarratti saamichi bifa qindaa'aan waraana faashistii piippiin itti fufee jira. Kunis bifa dhaabbii biqiloota bosonaa baargamoo hektaara tokkotti qarshii 25 waggaa waggaan akka kaffalan seerri haaraan saamichaa kaadiroota faashistii piippiin labsamee jiraachuu jiraattotni Aanaa Sakkaa Coqorsaa dubbatan. Jiraattotni biqiltuu baargamoo hanguma qaban irratti hundaa'ee akka kaffalaniif labsiin ba'ee kan jiru yoo ta'u namoonni walakkaa hektaaraa qabanis qarshii 12,500 kaffalaa kan jiranii fi namoonni hundinuu hanga gibira kaffalanii hin beekne kaffalchiifamaa turuu himan. Akka jiraataa onichaa ONM dubbisa himanitti uummanni aanoota adda addaa rakkoo jabaa keessa jiraachuu himuun namni guyyaa biqiltuu baargamoo dhaabee kaasee maallaqa kan kaffalu yoo ta'u namoonni haalli jireenyaa itti ulfaatee kaffaluu dadhaban hidhamaa akka jiranis ibse. Baargamoon tokko dhaabbatee kan inni gurguramee maallaqa irra oolu waggaa 4 olitti ta'uu kan hime jiraataan kun namoonni haala kaffaltii kanaaf yaadda'uu irraan kan ka'e biqiltuu baargamoo mancaasaa akka jiranis dabaluun ONM itti himeera. Abiyyi Ahmed ergaa qonnaan bultootni impaayiraatti gibira hin kaffalanii gibira keeniyaa gadi funaannaa fi misooma argachuuf gibira kaffaluu qabdu jechuun dubbatee kaasee saamicha maallaqaatti labsii baasuun seera qabeessaan uummata dararuu eegalaniiru. Garuu duheen biyya laata erganne yoo dabaru manni murtoolaana Keeniyaa ajjeechaa gaazexeessa lammii Paakistaan irratti poolisii Keeniyaatiin raawwatame seeraan al ta'uu murteesse. Jaalnimoona Fayyisaa guutuu gabaasicha akka taanutti niif dhiyeessa. Manni murtii olaanaa Keeniyaa wiixata kaleessa ajjeechaan gaazexeessa lammii Paakistaan Arshaad Shariif poolisii Keeniyaatiin barkum 2022 raawwate seeraan alaa fi heera mootummaa kan faallessu ta'uu murteesse. Shariif namni ganna 46 Paakistaan keessatti gaazexeessaa beekamaa yoo ta'u barkum 2022 Naayiroobiin alatti daandii cufamee irratti poolisii Keeniyaatiin rasaasaan rukutamee ajjeefame. Duuti isaa ariif yaala taatee kanaan wal qabatee jiru irratti qorannoon walabaa akka geggeeffamuuf gaaffii kaaseera. Arshaad Shariif poolisoota Keeniyaatiin seeraan ala rasaasan ajjeefamuun mirga lubbuun jiraachuu heera mootummaa keewwata 26 jalatti argamu sarba jedhan mutuqan. Abbaan murtii mutuquun mootummaan maatii Shariifiif beenyaa shilingii Keeniyaa miliyoona 10 yookiin doolaara 78,000 akka kanfalu ajajeera. Maatiin Shariif du'aatiin isaa tarkaanfii poolisii irraan kan ka'e ta'uu fi taatee kanaaf itti gaafatamummaa mootummaatu fudhate jechuun beenyaa gaafataniiru. Dubartiin abbaan manarraa du'e Shariif Jaaveeriyaa Siddiiqee Anaadooluu waliin haasawaa taasisaniin murtii kanaan boqonnaa akka argatan ibsaniiru. Dargaggoon tokko godina Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti mana isaa keessa waraana faashistii piippiin butamee dhabamsiifamuun himame. Jaaliiraan gameessaa waan qindeeffatti qaba. Godina Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti jiraattonni balleessaa tokko malee humnoota abbaa irreen qabamuun magaalichatti hidhamanii dararaa hamtuun irratti geggeeffamaa jiraachuun himame. Namoonni barnootaaf gara magaalaa Naqamtee, Lixa Wallaggaa, Qellem Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa irraa deeman maqaa hojii basaasummaaf dhuftan jedhuun adamfamanii akka hidhamanii jiran maddeen keenya arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Barattoonni Yuunivarsiitii Riifti Vaalii, Niiw Jenereeshinii, Wallaggaa Yuunivarsiitii fi kooleejiiwwan adda addaa irraa baratan halkan butamuun kan dhabamsiifaman ogguu ta'u adoolessa 4,2024 ganda duwwaa 4 irraa dargaggoo maqaan isaa Yohaannis Takkilee jedhamu halkan toora isaa 4tti waraana garboonfataa piippiin butameera. Hanga gabaasni kun qindaa'etti dargaggoo Yohaannis haalli lubbuun jiraachuu isaa kan hin beekamnee fi hiriyoonni firoonni isaa yeroo barbaadanitti eessa akka jiru argachuu akka hin dandeenye arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Hidhamtoonni hedduun kanneen mana hidhaa magaalaa Naqamteetti hidhamanii jiran baatii hedduu lakkoofsisan illee hanga irraatti mana murtiittis otoo hin dhiyaatin jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Godina Kaab Shaggaraanota lama keessatti tiksitoonni piippii nam 8 ajjeesuun dhaga'ame. Jaalir Budhugaa dabalata qaba. Duguuggaan sanyii uummata nagaa irratti jumulaan raawwatamaa jiru hawaasa fayyaalessa hidhannoo hin qabne irratti itti yaadame sirna abbaa irree bilchiginnaan godhamaa jiruu fi godhamaa ture itti fufuun ammas lammiilee nagaa haala hin eegamneen fixaa jiru. Gochi ajjeesuu kun adoolessa 6,2024
godina kaaba shaggaraanaa dagam ganda xummaanoo abdii iddoo addaa gullallee jedhamu keessatti waraanni goolessaa piippi namoota nagaa 4 qabee haala suukanneessaa ta'een ajjeesee gatuun himame. Erga ajjeesaniin boodas yakka lammaffaa raawwachuun haala duudhaa fi safuu hawaasichaa cabseen maatiin boo'ee akka hin awwaallanne gochuun reeffa isaanii riqicha laga silmii jedhamu jalatti bishaan keessatti gatanii biraa deemaniiru. Oduuma wal fakkaatuun bakka cufatti nagaa kan hin hojjenne biltsiginnaan aanaa sulultaa keessattis dargaggoota 4 mana hidhaatii baasuun ajjeesanii bakka dhaloota namoota sanaa hin taane magaalaa Darbaa jedhamutti awwaalan. Haa ta'u malee uummanni dallansuun yaa'ee humnaan reeffa baafachuun lafa dhaloota isaaniitti geessanii akka awwaalan maddeen keenya gamasii har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godilli Xarargee hommiyeessuun maqaa deeggarsa raayyaatti Simpaarittiin saamichi jiraatota irra jabaachuun dhaga'ama. Jaalbilisa sabaa akka itti aanu isiniif dhiyeessiti. Aanaan mi'eessoo godina lixa Harargee keessaa tokko yoo taatu uummanni onichaa saraddaa isaa irra baroota dheeraaf kabajaa fi jaallaan kan waliin jiraachaa turedha. Haa ta'u malee yeroo ammaa sirni cubbuun biltsiginnaa ergaan gootti dhufee kaasee hawaasni oomisha jimaan jiraatu qabeenyaan isaanii guramee dhiyeessiin jimaa gara biyyoota ollaa deemu hanqachuun qaala'insa jireenyaa hawaasicha darraa osoo jiru. Dabalataanis murni faashistii PP maqaa deeggarsa adda addaan hawaasa iraarsuu jabeessee itti fufeera. Bifuma kanaanis gandoota akka Sheek Amat, Allii Qallaa, Eloo, Nollee, Safaraa Meexxii, Borruu Cirraa, Kurfaa Jaartii Galmoo fi Cirraacha jedhamutti saamichi maqaa deeggarsa raayyaa ittisa Impaayiratiin qarshii 500 hanga 800 jiraatota irraa guuramaa akka jiru ONM itti himan. Akka jiraatan ona mi'eessoo ONM dubbisee himetti namoonni adda durummaan jiraatota saamsisaa jiran maqaan isaanii Abbaa Raddaa Ittisa Roorroo Gandanoollee Obbo Muhammed Ahmed Abdullaa fi manaajira gandicha nama Jamaal jedhamu akka ta'es dabaluun himeera. Godin Walloo ajjeefamuu bulchaa godinaa wal qabatee caasaan bilchiginnaa walidhaa jiraachuu sochii konkolaataa guruun maqaa sakatta'iinsi jedhuun hawaasni saamuuf reebuutti fufan.